ምን ወሰንሽ? ወሰነሻል? ወላሂ እሺ በቃ አመሰግናለሁ። ማል ሞርቴስቴሬ ማቴሮ ሞርቴስቴሬ ዱበን ዴብቱ አየቶልክ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ እልል በሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ ጅርቱ በገጅራተኒ በገረቢን ሳአከና ሲንገይ ስኒን ጀና kabajamtootaaf yaa rabbii kuna jalaa bale kabajamtootaa fi qaaliwwan jirtu baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kana isin geessise siniin jennaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii sinirra haa jiraatu dachaatiin siniin jedha inshaallah. Egaa roozaan murteessee jira of duuban deebi'uu qaaliidha jettee jirti. Ilil jedha dhugaa rabbi ilil balu ወስኛለሁ ያለች ነው ከነ አከስ ሌላ ነገር አሁን ለተመልካቾችሽ አንቺ ሰላም በይና ማለት ነው። ምን ትያቸዋለሽ መሰለሽ? ውድ ቤተሰቦቼ ይኸው ተሽሎኛል፣ ድኜ መጥቻለሁ። ተሽሎኛል አልሐምዱሊላህ ስላሰባችሁልኝ እና ዱዓ ስላደረጋችሁልኝ ሁሉ ከት መጣና አማርኛ ሁሉ አማርኛ ከየት መጣ ያለች ያ ምስኪን ነው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? የተቀመጫችሁ ሰዎች ዛሬ መጥተናል። ውድ ምን ያላችሁ ሰዎች? ውድና ተቀመጫችሁ ሰዎች ምስኪን ነው። ውድና ተቀመጫችሁ አኑማዮሽና እንጀቱ የተቀመጫችሁ ነው የተከበራችሁ። አይ ምስኪን ነውና ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ አድርጉ። የተቀመጡ በሙሉ ሰላም ብላችኋለሁ። እኔ ዛሬ መጣ ወላሂ ሰገሌን ሸሚያ አፋን ሸሚያ ጋር እንደኛለው ምናምን ብለሽ እስኪ መድኃኒት ለምን ተሻብራ የላችኋል? እኔ መድኃኒት ቀጥቼ ነበር። ትንሽ ወደ ቆርጣ ነገር ይቆርጣል። ትንሽ ጮንጋራ ትንሽ ቆረጤ ሆዴ ደፍተዋል። እንደዛ ነው። ከዛ እኔም ባሌም ዛሬ መጥተዋል። ወላሂ ላዚም ኦሼፋ ሞኙኒ ባነረ ጅሩ ኦሼፊ ሙጭቲንኮ ኢሽወየ አፋሼ ከሰላለኒ ኮልፈኒዱ ወላሂ ላዚም ምስኪና ወዴ ቆረጤ አይ ምስኪና ሳይደው ሄቴ ሳይ መድኃኒት ዱዴ ወዴ ቆረጤ ወላሂ ኮልፌዱ ዱጋ ረቢ ፈቶና ጎዳ አዮ በምስኪን ረቢ አልሐምዱሊላህ። መድኃኒቱ ወጣ ከውስጥ ወይስ በፍሬ ይቀራል? ስንት ኪሎ ነበር ያልሽው? እኔ ኪሎ የለማ አልመዘንኩማ። በኪሎ መቀነን መዘነት በእጄ መዘንኩት። ኪሎ የለም በእጄ መጠጣው። ሌላ ምን አለ? የኔ ጓደኛ አንድ ላይ አማርኛ አይወራወሩም። ወላ አፋን ሸሚያ ዱጋ ዱባችሁ ቢ ወላሂ ለጤ ሆነ እኮ ገናቲ ዱሩመ ላሌ ኮልፋ ወሌራ ወንሸን ዱበቱ አመሌ ዳጌ ወላሂ ነቆመሽስቴ afaan shemi'aa murteessee jira jettee jirti. Egaa dhugaa rabbiin waliif sina haa godhu wallaahi jetteetti. Egaa wallaahi jechuun egaa akka guyyaa sadii nama soomsisu wayin immoo wayyaa 10 namni sobaa wallaahi jedhee maqaa rabbii dha'ee miskiina wayyaa 10 addisiisaati akka dhageenyetti akka nutti himametti jechuudha. Addisii wayyaa 10 nama miskiinaaf laatamaa jedhan wayin immoo guyyaa sadii soomama gaa wallaahi jechuun maqaa rabbiiti mitiire wallaahi jettee jirti. Egaa kanaafiyyuu uf duuba deebite wallaahi jettee jedhee hin yaadu. Inshaallah rabbiin dhugaa isinii haa taasisu.
bultii keessan dhugaa rabbiin isiniif haa godhu. Bultii keessan bultii barakaa, bultii bareedduu. Waliin warra waliin bulaa, waliin haadha ilmaanii, abbaa ilmaanii rabbiin isin haa taasisu. Walitti isin haa jaallatu, walitti isin haa urgeessu. Amiin jedha. Amiin jedha. Warri viidiyoon isin bira geelle amiin jedha. Dhuguma waliin umurii dheeradhaa. Haadha ilmaanii taa, waraa mana guutaa, waraa diinqa guutaa. Waan hunduu isiniif haa guutuu isiniin jedha. Dhugaa rabbii walitti isin haa jaallatu. Saayidoo rabbiin siif haa taasisu. Wallaahi sii gammanna. Rabbiin hankee siif haa godhu. Ani irratti gahee rahaa jedhee qalbiyaan kee tasgabbaa'ee waan hunda irraanfattee rahaatiin qalbii rahaatiin teessu rabbi si haa taasisu. Wallaahi gahee jedhee sirraa dhaabu. Cinqitii gizee meeqaa si ga'a? Dhugaa rabbiin siif haa taasisu murteessee jira. Wallaahi jetteetti. Egaa inshaallah qalabatii malee wanta hafteen jirtu dhufee manatti gala. Sargiin barbaadu jetteetti egaa boodarra waan jettu hin beeku malee hayyuun gizee dura akka jetteetti boodarra makaabbii minaaminii jettee garuummoo roozaan keenya nama akkasiillee miti. Abshiraa gaa walitti isin haa jaallatu jenna. Jaalala dhumaan qabne rabbiin gidduu keessan haa kaa'u. Siniin jenneerra alfa mabruuk lilililil jenneerra waraa bulaa. Itti aansee immoo hayyuun egaa anuuni kana goddanyaa isaati garuu nu jidduu waan jiru jedhee jira. Isheen viidiyoo kana argina cirmayyuu viidiyoo kana argite naan immoo sirrumaayyuu deemti ree'anu haaluma sirraa deemuu qabdu. Hin bahu biyyoota kee keessa naan jettee jirti erga ta'eefi goddanyaa kooti garuu nu jidduu waan hin jiru jettee jirta. Viidiyoo kana hayyuun illee dhaggeeffatti garuu akkamiin hayyuu ofirraa fageessita re'atoo nu jidduu waan jiru jetteen intala hayyuudha maqaan ishee intalli ishee sunis jechuudha. Isheen kunis hayyuu, isheen kun hayyuu yaa salaam. Maqaan akkamii walitti jarri lamaanuu jechuudha. Maqaa akkamiiti subhaanallah. Kanaafuu egaa waan isheen jettu ilaallaa jedheeti intala kana waamee jira. Baay'ee jennaan diddeetti abadan waan aqallaalitti si gadhiisu miti naan jettee jirti. Waan isheen taatu walumaan ilaalla jedhee biratti habaaboo kutee intalaaf gizee kennu. Habaaboo sana fuutee gootee jirti hayyuuni. Anuuni gaa hayyuuni anuunis waan anuunis egaa mee ilaalla gaa walumaani. Hayyuun akka qalliitti waan anuu raachisitu miti. Anuunis immoo intalli goddanyaadha garuu waa tokko nu jidduu jiru kan inni jedhee jiru kanan argitan ta'eef cirmattuu irraa hin deemtu booda jechuudha. Akkuma argitan egaa habaaboo fuutee irraa furgootee akka isheen ilaalaa jirtu argaa jirtu jedhee yaada. Egaa isa dhufte mocoruu jalqabdeen miskiina intalli sodaatte iyyuuti. Hin mocortee jechuudha. Habaaboo irraa fuudhuuf jettee egaa qeesicha isaa amma sii gadi ga'u tarkarra jiraatti dhaatamee jechuudha. Mocorche mee aggeeffan. እንደፈለገች ታውራሽ ጫፏን kabalte miskiina rabbii wallaahi calliste ilaalti isheen kun tasgabbootu wayit miskiina wallaahi. Yes, no. Egaa akkuma argitanii akkuma dhuftan hayyuu mocorratti kaatee jechuudha. Nagaalleen gaafana. አስታውቅሻለሁ አይነት ሰው እያተር ብዬሻለሁ። እሷ ነች ሀይወት ትባላለች። ያስ እንዴት አይሻል ቆንጆ ነች አይደል? ወላሂ ቆንጆ ነች። ግን ምንድን ነች? አይተነች የትነች ትሰይ ኦብሌቲ ጌቲ ሀባባ ወንድ ግን ተርከፈ kisheen itti ilaalte argitanitti egaa irraa buttee harka mocortee jechuudha. Miskiina walla. Aquumii jechaa jirti. Nadeessa. ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ቤተሰቦች
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ቤተሰብ ቅር ብሎኛል ማለት እኔ ለማስቴን ላስተዋውቅሽ ፈልጌ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሀዩ ትባላለች። ነቀና ሲሱፊዳ ኢትስቂኒ ኢትስጤኖ ዴሲኒ ጀቻ ጅርቴ ጋራ ጎተታ ጅርቲ ምስኪና ያበደ ህየሳ ለሌሎቹ ሴት እንዳይመስልሽ እሺ። ትንሽ ሞኝ ሆነች እንጂ ሞኝ ሞኝ እንደሞኝ ደግሞ ታገሳት ማስለበሳችሁ ቢልላችሁ ሀዩን ቅናቲቲን ዱአ ጅርቲጋ moonyiidha malee xinnoo bareeddi garuu gowwaadha jechaa jirti. Duruma dhaabattee miskiina wallaahi mucittiin durumaa sodaattee jirti na lolti jettee egaa hayyuu suma beektaniidha achi dhaabatte sumayyuu ani taatu uffattanii jirtu jetti mazatsarii keewwatte jetti nama isheen dubbattu walumti isaan beekamu viidiyoo argitu jedhee yaada. Egaa lafa kiiloo meeqa qannaste laata gizee argite lafumaa fuudhamte jechuudha. Hababaan itti kennullee harkaa fuutee darbatte itti sixxeelleen dhaabatiin jetti hojiin odeessiin jetti inni qayeellaan illee biraatii gotottee jechuudha akka faanarra hin deemneefi garmaal jedhe garmaal zaandiro'e way zaandiro'e namichatu way zaandiro meegaa akkamiin sirraa sitti egaa viidiyoo kana argaa ati ammantallee nu jidduu waan jiru jette kanan dura jaalallee koo jirti yoo ati akkas taatu ishee dabbaraa hin kaffa'amtii jetteeti ofirraa akka isheen deemtu barbaadda. Amma immoo mii kaameraa irratti garuu nu jidduu waan jiru akka jaalallee kootti godheeni habaaboo sitti kenna ati xaqqabbalinarraati kooftor jedhii maalii jedhii jetta yaa'amu. Hayyuunoon ilaalti akkamiin cirma isaa immoo achumayyuu sirraa sixxu dhugaa dubbachuuf kana argite jannatu wallaahi. Maaliif achumayyuu sirraa sixxu jechuudha. Soba wanta ta'e barteefi jechuudha. Kanaafuu rabbiin egaa keerii isinii haa godhu miskiinitti wallaalu suusee wayiitiin dubbattu hayyuun garuu otoo isheen kolfituu 10 irra naqxe jechuudha afaan 10 irra naqxe jechuudha. Ishee waa tokko dubbatni miskiina wallaa gowwaadha garuu jette bareeddi gowwaadha malee jette yaa salaam yaa rabbii ay miskiina kolfitee sumaanuu mucitti wallaahi tokko tokko ta'e yoona kana kaballaatiin fuutee jaanjessite lolli bixibixiin ka'e yoo akkas jettu kana jechuudha. Sayyuu matsatsaree jette matsatsaree ishee olirraa qabdi abada hiyyeessa abshira gidi abshira. Oma miti yoo dides ayyuu amu yoo dides walumaan jiraadhu amu hin deemu jettee sirraan siqu jette maal gootare. Egaa baada ol lixeen bahu mana keessaa sin jette walumaan jiraadhu kan maal gootare. Garuu gaa wayii amaanasitti irra xixinnoo tokko warra akkistu malee Saayidoo birattuu nan fakkaadhe malee ani hin gadhiisne isiniin jette akkam gootare yaa bada miskiina wallah. Yaa bada hiyyeessa akkas akkana egaa amma tole hundumtu akkuma argitan egaa ija keessa fuudhuuf kaate kaa asirraaf jette kaa hidhii as goote mataa as raaste achi jette as jette gaa ayyuun keenya hinaaffaa jechuudha. Garuu qonjiyyaanichi obboleettii keetii moo maal isheen hin bareeddi garuu jette obboleettii keetii jette duraan. Ani isheen gaafatte jechuudha. Wanni habaaboo kiisii keessaa baasu immoo ittiin namichi. Kanaafiyyuu akka kanaan yaa'amuu koo hayyuun maal sirraa sixxii miti. Akkuma taate ijjumaan rakkadhu maal godha mare. Jireenya kiyya isaan bahuu ammas gubutti siin jetteetti silumaayyuu rabbiin hiree gaarii siif haa taasisu ka obsa sii haa kennu. Siin jenna maal goonare akkuma kanatti danda'e maal godhamare hayyuun egaa nama qallaalitti si irraa deemu miti ammani jedhee ammani si gubee congaarra keessi waadutti sirraa deemu jettee jirti. Kanaafuu obsa barbaachisa obsi
yoo si baase yoo si taates bush wajjumaan jiraadha wal fuudha yoon ta'ute immoo karaa gaggeessi qurxii ta'iitii yeroo maatii jechuudha. Otoo waa biraa keessa seeniin booda jaalala kana caalu keessa seente jennaanii barakinaa dhuga jettee akkuma Saayidoo si gochuun ishee wanta nafnee fi dhugaa rabbi yoo hin barbaanne yennaatiin jala murii himiiti ofirraa gaggeessi yaa'amu dhugaa rabbi wallaahi. Intaatu